نشيدا أكوا ukuwa nabarichi akka ifadu mirme abadu akka rakadi irrambutu badin akka reef daima onne kulkulluma jiru kon aftolche ala oboluman ukuwa akka jirun kiyya sintolunan hawa ukuwa gaddi sarshi rahman sinargachu hawa talili kulkullun baraharat burke debuna makutuf kai kan dammake argu kana winsisu immo milki bira nama walif taif jannata tujra ila haramati harki se wal basuf mi'a islamumma nam hunda obasuf ifadu ganama kan homanun damne kenna rabbi alama nu isam barenne galma dalo tara kan bikum salama mana karomina dirre jijjirama addunya rakamtu kan jirun babbadet fulli ko kan ife ukuwan gammadet ukuwa akka jirun kiyya sintolunan hawa ukuwa gaddi sarshi rahman sinargachu hawa ijji ko qur'ana humni ko salata namni qalbi qabu kenne tofudata ukuwan afdami nabiyyi rahmata milki namni fede rabbi fol jallata zaban obbolessa dabu duniya matartuuf guyyama bor darbuuf sunna baddeebisuuf dhaamsa rabbiif nabii kun wal qabannerra addan baanuu hubbii sunnaan tololtummaa akka ifee bahuuf addunyaaf mul'ate fakkeenya akka tahuuf icciitiin milkaa'u kan ummata nabii rahman nuuf taasise ukuwaa sababii ukuwa akka jirun kiyya sintolunan hawa ukuwa gaddi sarshi rahman sinargachu hawa ukuwan nabareche qalamaaf waraqaa yaada itti makee akka zaana bilal mariyaamin sikee kaayyoo kee hojjechuuf of duuba laallatiin ayyoof abboon kan kee si biraan sodaatiin ukuwa akka jirun kiyya sintolunan hawa ukuwa
gaaddisa arshii rahman siin argachuu hawwaa. Cimaa akka sibiilaa qaalii warqii caalaa si dubbadhee fixu maaltu si madaala. Jazaan khayrii keetii kanatti hojjatte kan boru hojjachuuf karoora kaayatte. Boru rahmaan biratti miizaana siif kaaste jedhamu siif hawwaa maqaan kee ol kaate. Meetii warruu kuwaa kanaaf ol jaalate. Ukuwaa akka jiruun kiyya siin toluunaan hawwaa. Ukuwaa gaaddisa arshii rahman siin argachuu hawwaa. Ukuwaa na bareechee.